kee jala. Galani Waaqayyoof haa ta'u. Iddoo kanatti hojii Waaqayyo hojjete isa guddaa sanaaf Waaqayyoof galata galchuuf addana jirra. Obbo Waddeessaa itti fayyadamee waan gaarii kana Waaqayyoo fi ulfinaaf galata kan fidu ilmaan namootaatiif immoo eebba kan ta'u akka isaan raawwatan Waaqayyotu godhe. Isaan Waaqayyoof abboomaman. Kanaafis immoo yeroo Waaqayyo waa gaarii isaanii hojjechuudhaaf jedhu isaan immoo abboomamanii nan beeka gamoo addana kana fakkaatu Finfinnee keessatti utuu ijaaranii dhagaa jiran Finfinnee keessatti ijaaruu wanti isaan dhowwu hin jiru hin danda'u turan. Waaqayyoof abboomamanii saba kana immoo jaallatanii eenyuun caalchisanii jaallatanii tun ta'e yaada Waaqayyoo iddoo kanatti yaadi Waaqayyoo akka bakka ga'u jaallatanii abbooman Waaqayyoof abboomaman. Kanaafis immoo isaanin immoo eebbisuudhaaf jenne Waaqayyo isaan haa eebbisu. Yesuus jedhee siyaama na jalaa diddeen beektatiin takkuma. Kanatti fufnee guyyaa har'aatiif yeroo kana ilaalchisee dubbii Waaqayyoo walii wajjiniin utuu dubbifamuu dhaggeeffanna. kutaa macaafa qulqulluu ከእግዚአብሔር ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚነበቡ ክፍሎች አሉ። እነዛን የሚያነቡልን አባቶች በዚህ ስፍራ አሉ። ያ ሲነበብ እንሰማለን። አስቀድመን መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 4 ከቁጥር 5 እስከ 8 ያለውን እንስማ። አመከነቲ ፉፌ ኦልገላ ኦክሲሞ በልበላ መከናት በና አሁን የቤቱን ወይም ደግሞ በሩን የመክፈት ስነ ስርዓት የሚከናወንበት ነው። ኢየሱስ jedhee siyaama na jalaa diddeen beektatiin takkuma. ለዚህ የሥራ ቦታ ሰላም ይሁን። አሜን። ኢዶ ሆጂ ከናፍ ነጋነተው waaqayyo iddoo kana eebbisu. Maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti waaqayyo tokko. Ameen. Hallelujah. Yesuus jedhee siyaama na jalaa diddeen beektatiin takkuma. Galma walgahii kanaaf nagaan haa ta'u. Namootaan galma kana fayyadama hundaaf nageenya haa ta'u. ለዚህ መሰብሰቢያ አዳራሽ ሰላም ይሁን። ወደዚህ ለሚሰበሰቡ ሁሉ ሰላም ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ መሰብሰቢያ አዳራሽ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ተባርኳል። ኢየሱስ jedhee siyaama na jalaa diddeen beektatiin takkuma. አፌ የሚወጣው ቃሌ የቻባን ኪያባውሌኒ እንዱ ይሆናል። አከመታ የሚሻውን ያደርጋል። ዋንገራ ኢሳያደሎቻ የላኩትንም ይፈጽማል። ኤለሙ መሰማለ ወደ እኔ በከንቱ አይመለስም። ኦራጋራ ኪያንዴቡ እናንተም በደስታ ትወጣላችሁ፣ ሲለ ገመዳን ባተኒ በሰላምም ትተኛላችሁ። ያለን ረተኔ ጎርፈተኒ ተራሮችና ኮረብቶች በፊታችሁ እልልታ ያደርጋሉ። ጋሪ ተርቦት ጉመፉለ ከሰኒ እንዱራቲ ወዲሰኔ ገለቴሰኒ ወንሱ ዋቃሌ ቢያዳኖ ጉዳ ዋንገራ ዋቃቲን ባንዲታዚ ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ወንጀ ዋቃየ ዋቃ ኑጅራቺሴ ነመ ጉያታን ወደ Anu jiru kata sawakatin puji hagana geu hojjanne abda kanat lama shamso kanat noda barsise galati ke nagudda wante fi waqtu sine qulbata na wala atti galati fanna isnilen walinda zifata lafa yookiin biyya hinna jennu ollaarraa gandaaf aanaarraa godinaaf naannoo haga biyyattiitti haga addunyaatitti yoo laallu latti lafuma maqaa isii haa ta'uuti
latti maqaa isii lafa jedhatantee ammatu malee maqaa isii tokkoteetoti malee amalli lafaa akka lafaa uumama isii garaagarummaa qaba. Latti tokko qoreetti qabdi, latti tokko dhahaa qabdi, latti tokko ammoo barbada'a, latti tokko ammoo lafa dansa'a jedhama kitaaba hojiichillee na dubbatu. Kanaaf latti dansaallee mati dureen eebbaa gamoo kana Faaruu Daawiti jalla keessan 84 bilaakkootuu 5 gubbaa ka jirtu yaamicha isiyyaan gubbaarratti barreessinee jecha kana jedhu achi keessa jira. Kunoo qarqaarsi waaqarraa nami qarqaarsi waaqarraa ta'e ka onnee isaa hodhicha ol gubbaa yaadattu kunoo inni ka eebbifame ka jedhu nuti mana kana qarqaarsa waaqaatiin ijaara. Waa addachuu callaanii qabachiisee kan hubachiisee ittuma deebinee waaqa galateeffata. Haasawa itti seensummaa kana baga nagaan nu dhuttanii baga waaqni kana nu agarsiisee baga gammannee baga waliin adoo jirru kan agarree waaqa galateeffanne jecha gammachuu biyya irra deebee siniistu barbaada. Galatooma ulfaadha. Yesus jedhe siyaama na jalaa diddeen beektatin takkuma. Galanni waaqa kennaaf ta'u. Isa kana lakkisi kan kana caalu iyyuu waaqi kenna hin caala. Guddinni isaa wama kamiin iyyuu hin madaalamu. Beekumsi isaa wama kamiin iyyuu hin madaalamu. Fayyisummaan isaa wama kamiin iyyuu hin madaalamu. Araarri isaa wama kamiin iyyuu hin madaalamu. Waaqaan nutti tolee nama hadhaanuu godhe. Beektuma dheeree sin hin jedha baga waaqaan jiraattan. Abbootiin namootaani moona waaqaa keessa dur diqqeenni keessa warri nu been kan moona waaqaa keessa hin jirre warri wal dhaggaa lakkinnee duuni hin jiran. Haadhallee sababa moona waaqaa keessa hin jirre as hin jirrellee jiraachuu danda'an. Moona waaqaa keessa warri jiru cufti kennaayyuu nuutilleen isinilleen baga waaqayyoon hadhaan nu ga'e. Abbootiin hafuura warri nu guddisan warri harka qabanii mana waaqaa keessan na guddisan warri guddattuu keessan na guddisan warri barumsa guladeen tummaa irraa godhe na barsiisanii mana waaqaa keessan na guddisanii baga waliin adhageenne. Hundi kennaayyuu anaaf abbaan caalaallee ilmaan keenya kanarraa galatti akka kottaan keessanilleen baga waaqayyoon tokkummaan lakkoofsa guutuun maatii guutuun kolbaa kana geettu waliin gumii kana geettu waliin waaqayyoon warra gammada tokkummaan qoodamu warra gaaddisa kana jala deebi'ee waaqayyoo adeemfatu waaqayyoon baga nu godhe. Waliinuu jirra taattelletu deebina eebbifamaa. Hinduulee ardhalleen jira waaqattuu na waliin jira. Hinduulee ardhalleen jira waaqattuu na waliin jira. Teessoolee jaaguutu galatikee teessoolee jaaguutu galatikee.
Yesus jedhe siyaama na jalaa diddeem beektatin takkuma. Yesus jedhe siyaama na jalaa diddeem beektatin takkuma. Waan ati naa tolchite biyyaa biyyee beeka. Waaqa kee faarfachuun yeessoo kiyya ana akkamiin jeera. Lubbuun achi baattee mukaa sidhisanii. Ansi faarsuun dhiisuu atoo walii galanii dhiisanii. Galatii kee guddaa. Galatii isaa warra namni barbaadama. Oromoo! Ila ilaanu kana gootaraan kemijuu nyaanne nu quubsite. Eebba nutti deemnu ammumaayyuu mata nu quubsite. Gamboona bitachiise. Harki kontoorfataan hedduu iyya diriire. Warboo eeganiiti gammadee anfaaruu hiriire. Kan tokko barsiisa yuunivarsiitii 6 kiiloo jedhanii waan jedhan barattoota hojii dhabne tani rakkoo haasaa yaatanii hojiin tuffatina yoo barbaade booranaaf gujiin yaa ta'u deemaa jedhan tuffiime warboo eeganiiti gammadee anfaaruu hiriire. Waaya guyyiti rakkoon nu beektu waaqila hubannoon nu baase haga gammaddabboo. Hallelujah. Akkamiin dabraa mucaan kun jedhanii lafaaf sheexanillee du'isa kiyyaa fedhanii waaqi gubbaa dhufee hara jireenyaa naa saaqee akkimani hurobba'ee narrallee sheexanaa maate gurra maashaata wanni beekoo jinaaniti konfiraansi hafuura uja fuuraati gurra baay'inaan xiqqoo rabbaa iji dadhabe taa'u. Gurra bari jijjiirame maara baay'ishaa wadeetu kanaan. Akkamiin dabraa hanaan jedhanii lafaaf sheexanillee du'isa kiyyaa fedhanii. Waaqayyoon karaa jireenyaa naas waaqi isaan naannoo cufu ameen jetta.
ኢየሱስ ጀለሲያማ ነጀላሪ ደምበታትን ተቆማ እግዚአብሔር አምላካችን እጅግ የተመሰገነ ይሁን። ዋን ዋቀዮ ገና ከገላተው ፈተም አታው እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ዋቀዮን ጉዳ እግዚአብሔር ታላላቅ ድንቅ ነገሮችን ያደርጋል። ዋቀዮ ዋን ጉዶ ባሳ ቢባሳ ጎዳ ወንድማችን አቶ ወዴሳና ቤተሰቡ ኦቦኔሳ ከነ ወዴሳ ቢማቲ ኢሳ እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ታላቅ ቀን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ ደግሜ። በቃ ዋቀዮ ጉያ ጉዳ ከና ኢሲን ጌጀሌ ቲቤ ኢሲን ሳዱ ዮሐኒ ገላተው ፈቱ በርባታ ሁላችንንም ደግሞ እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ታላቅ ቀን አበቃን ለማለት ፈልጋለሁ። ኑማ ሁንዳ በቃ ዋቀዮ ጉያ ጉዳ ከና ኑጌ ጀቹ በርባታ የሁላችንም ደስታ ነውና ወኒ ኩን ኑ ጩፋፉ ገማቹ ይህ ርዕስ እንዲህ ነው የሚለው እኒ ኩል ያከነ ጀዳ አቤቱ እርዳታው ከአንተ ዘንድ የሆነለት መጋኔ ቤናሚ ቃርሲ ፉላ ኬትራ ኢትኤፊ በልቡም የላይኛውን መንገድ የሚያስብ ሰው ምስጉን ነው ነው የሚለው። ለቤፊ ኬሰሌት ከራ ዴሳ ኦሊሳን ጨላ ነሚ ያዳቱ እንዲ ከኤቢፈሜ ዱብየቱ ዱፌ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ደግሞ ሂኮ አማሪፍ ሀሪያ ረት አንተን ብርታታቸው ያደረጉ ነሚ ጀቤና ፊቲ ፊ ኡዱዳ ኢፊ ሲጎዳቴ በልባቸውም የጽዮንን መንገድ የሚያስቡ ወራ ዶላ ፈጅራዱ ከራ ዴሳ ጽዮኒ ሰንጨላ ወሪ ያዳቱ እነሱ ብሩካን ናቸው ይላል። ኢሳ ወራ ኤቢፈማሜ ጀና ወደዚህ ቃል እንዲመለስ ያደረገኝ ነገር ነበረ። ጋራጀቻ ከና አንዴ ቡፊ ዋን ተኮን ነጎኔ በ1970 ዓመተ ምህረት በረኩማ tokko dhibba sagaagalii fi torbaatamaa ነሐሴ ወር ላይ በራጂአ ወጠባጂ ወደ ስነ መለኮት ትምህርት ቤት ሄጄ ለአገልግሎት እንዲዘጋጅ ጥያቄ ሲደርሰኝ gara barnoota hafuuraa yookaan kateoloojii jedhan kana galee akka ani baradhuuf yoo gaaffiin naa dhiyaattu ከማገለግልበት ማህበረ ምዕመናን ጥሪ ሲደርሰኝ ወልደያን ታጃጅሎonni ana yaamee deemiinu baradhu ennaa isaan naan jedhanii yaamichi isaanii ana dhaqqabu ለመቀበል ብዙ ትግል ነበርብኝ። fudhatiisaa fi diddaa baqqaaru ture akka mallee wadhaan tokko qabataa tureef በሁለት ነገር መካከል ትግል ነበረ። ila waan lamaan jidduu seenee dhiibamaa ture ዓለማዊን ትምህርት ለመቀጠል ila barnoota saayinsii illee kan biyya lafaa kalee baratiisa fedhaa እሱን መልእክት በአንዱ ጆሮ መስማት ila isiisallee gurraa tokkocha isiisallee dhageeffadha በሌላው ደግሞ karaa dhibiin immoo እግዚአብሔር እያመጣ የነበረውን ያንን መልእክትና ጥሪ ለአገልግሎት ጥሪ የሚመጣውን መልእክት መስማት ነበረ። deebii immoo yaamicha tajaajilaa hawaan nayaame kanallee gurra kaanii maddiisan caqasaa gurra kaanii ammoo barumsa saayinsii kana caqasaa walakkaa taanatti dhiibamaa ture ከብዙ ትግል በኋላ eegii qabsoo yookaan wadhaan to'edhuutu ወደ ውሳኔ እንድመጣ ያደረገኝ ክፍል gara murteeffataa kan dhufu kutaan dhagoote በዚህ በመዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 84 ውስጥ የሚገኝ ቃል ነው። Dallee keessatti faaruu daawwitii 84 tana gubbaa kan jiru jecha waaqayyoo kanatti riyaasiidhaaf የዚህ መዝሙር ጸሐፊ barreessaan faaruu kana እንዲህ ነው ያለው akkana jedhe ከአእላፍ ይልቅ
በአደባባዮች አንዲት ቀን ትሻለኛለች إذا خلاص دروب باقي نوايج على قيا على ركيتي تقطعنا ويا በኃጢአን ድንኳኖች ከመቀመጥ ይልቅ በእግዚአብሔር ቤት ዕጣን ዘንድ መረጥኩ ይላል። إذا دكاني ولا تبيه تبارك سانكيس أديته الفلو هكذا أدو قتامي أشكولا فبي أشكولا فلاتي በዓለም ያለውን ኑሮና ሁኔታ ሲመረጥ በዓለም ያለው ኑሮ جدرنا بيالافا لتو ለመኖር ሰው ብዙ ነገር ይመኛል፣ ብዙ ያቅዳል፣ ብዙ ያደርጋል። جراجو فنان وايدو فلاتا وايدو خرور فتالله وايدو لجادله የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው تبي واقعيو أكسين እሱ تبتو ለጊዜያዊ ነገር ብቻ ነው የሚጠቅመው። إني سوني هورا هورا تلافازوني ترول لافازوني بروبو فافو فايداكا በእግዚአብሔር አደባባይ መሆን ግን أبو دريوا قاتي كوبابو فيمو የእግዚአብሔርን ጥሪ መስማትና መታዘዝ ግን يا واقعيو فوفنا تاني أجدموني مو ወደ ዘላለም ሕይወት ያደርሳል። كراجرين نمرا مرا نمرا كابسيسا ብዙ ማነሳቸው ነገሮች ሲኖሩ ያኔ إلا ونا دالني يو جراته ምርጫዬ የእግዚአብሔር ጥሪ መሆን አለበት ብዬ ቀጠልኩ። أنكوني إيجي ودي كنال جراته فلانون تيجا يعني شواقات أمور تجني مختلفة እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ما واقعيوني هذا جروجي فكني أنا لو فتامي هذا እርዳታው አቤቱ እርዳታው ካንተ ዘንድ የሆነለት مغني نمي كارسي فولا واقع درا إتهف በልቡም የላይኛውን መንገድ የሚያስብ ሰው ምስጉን ነው። قلبي في كسلت نمي دير سخرا وني سنجلا يا داتو إني خائب بفن የዚህ መዝሙር ጸሐፊ الرسام فارفنا خدا በቤተ መቅደሱ ሲያገለግል የቆየ ይመስላል። ወልዳው ኻኒ ማና አመንታ ዋቀዮ ሰንኬሰ ዋንታ ጃጅራ ጅሩ ፈካ ምናልባት ደግሞ ለቤተ መቅደስ አገልግሎት እግዚአብሔር ከለያቸው ከሌዊ ወገን ሳይሆን አይቀርም። አካ ወታፋ ሰባ ወራ ሌዊ ሰንኬሰ ነሞታ ዋኒ ታጃጅራ ማና ቁልቁልቲ ፊቲ ፊላቴ ፏቴ አዳም ባፈተ ተቡዳው ከላይ የሆነ እርዳታ አሜን ቀርቃርሲ ኦሊቴ ስዱ ከላይ የሆነ የእግዚአብሔር እጅ ካኦሊቴ ሀርኪ ዋቀዮ የሚታደግ የእግዚአብሔር እጅ ካናማ ቢቱ ሀርኪ ዋቀዮ የሚባርክ የእግዚአብሔር እጅ ካኤብስ ሀርኪ ዋቀዮ እሱ ስለመጣ እነሱም እዚህ ሆነው መሰከሩ። እኛም ደግሞ ይህንን ልንሰማ በዚህ ቦታ አለን። وإني ندوفه في إسحاق الرجابانه نوتل الرجا خلنا كيسا أما سياسيون እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ما يو كذا توفى تماتا ኢየሱስ ጀዴት ሲያማ ነጀላዲ ደምቤት ተንተኩማ بيلبك كم شاكي سو إلما كناتي في تلك كنانو كني مروسي تبي كذا توفى أما تدمن شاكي سو نامي أنغانسو warri shaakisoo yaamee dattanii lafaa kaatanii hiriiraanii duttanii bakkoo hundutte lafaa kaa eegaa lafaa kaa bakkoo hundutte shibbisuu bengerre sinaakkee bengerre mee injiranu eshi hundeessaa reege bakka kana gammachiise hundeessaa reege kana gargaare kana habbaare kadiina kana gammachiise hirbaayee duube ka harka kiyana qabe ka ol qabee qabe kadiina kiya caccabse gammadaa duube hangaararra na gammadaa duube waaquma gargaare ardhaan na baase Kanjitu Makasa Shekela Makas waaquma Ega Madan Dubele Bisa Dia kana gargaare Makasa habbaare hinduulee ardhallee injira waaqattuu na waliin jira hinduulee ardhallee injira waaqattuu na waliin jira Bottes gadi bitamshan herregeo jedhu ani guyyaa isu beeku nama kana dhagaa nama kun cufti nama amantii as jiru sin minaale
Abin Ezer Alee jedha. Saamu'eeli dhakaa kan yoo dhaabu baay'ee Saamu'eeli jedhin qabu dhakaa dhaabu. Seenaa Israa'el kiyyoo deemtanii Yaaqooboon adda waaqiitti dubbatetti waaqii achi dubbannaan ganama ka'ee dhakaa dhaabee saliitti dibee waaqii as jiraa jedhe. Tolchi kunini gumii Israa'elii galaana qaxxaamurraani warra gadafeen akkan jedhe Museen dhakaa wal tukuura dhakaa asnaqaa jedhe. Maaf jennaani guyyaan dhakaan kunin dubbataa jedhe. Maan dubbata akka waaqii bar tokkeessa galaana gargar hiree gumii ufii bisaan kan taakkisiise. Yoo gumiin waan kan garte kun dabartellee yoo gumiin waan kan garte deetellee dhakaa kan namni argee gaafate waaqatti garaan gargar hiree jedhee akka dhugamu dhakaan kun waaqii waan kan akka argu dhakaa kan asii waltu guuraa jedhe dhagaa dhaloota waaqii mani kun an akka kiyyaa dhaloota keessatti kun dhakaa amma dhaloota harka by the way isaaniiti man bultiiti isaaniiti man sireeti isaanii man nyaataati isaanii man gammadaati ani immoo yoo gargalchee laalu kun addaa kanatti dhaloota kan keessatti nam waaqiitti abdii tolfate nam waaqii daaraaf biyya keessa waaqii addaa kiyyaaf laf kiyya gumitiyya hin jijjiiri jedhee waaq abdii itti tolfate waan irra isaati beekum isaati seenaa isaati oli nama arge anin tolchi jedhe kai waaqii akkama gargaaru siigalee dhaha dubbatuu jedhamtu maliin kun jaalala keetti biyyaa soda Isin wanni hoji kun dhugaayyu jedhee sadi jedhee gaafadhe. ሶስት ጊዜ ነው የተሄደው። Yeroo sadi gaafadhe. ምክንያቱ ምንድነው መሰላችሁ? Sababiin maal si tawakkaal? ብዙ ሆቴሎች ተመርቀዋል። Hoteelli baay'ee eebbifameera. ብዙ ፋብሪካዎች ተመርቀዋል። Faabirikoonni yookaan warshaalee adda addaa eebbifamanii jiru. የክርስቲያኖች Akka warra waaqaan እግዚአብሔር በልዩ ሁኔታ የከበረበት ፕሮግራም ስለሆነ anini kawaani bifa addaatiin sagantaa inni itti kabajame isa kana. ይሄን ጉባኤ ነው ያለው። Ila ani yaa'ii waaqayyoo kana dhaggeedha uummata waaqa. የብዙ ክርስቲያኖችን አይቻለሁ። Ani eebba amantoota baay'ee dhaggeera daadheera. ይሄ የተለየ ነው የሆነው። Inni kun adda qabure. ሁለተኛው Lammaffaan የኖሩ ሰዎች የወንጌል ሰዎችን namootaan illee ani namoota wangeelaa. የቀደሙ ክርስቲያኖችን Nuti amantoota warra durii kaa. እነዚህን ሰዎች ማሰብ Ila warra du wangeelaallee warra dulloo maanguddoo yaadatu hangafoodee wangeelaa. እግዚአብሔርን እንደማሰብ ነው። Ila waaqa yaadachuu maanguddoota na yaadachuu. ከጌታ ጋር ጀምሮ Waaqa waliin jala qabee 30 ብር ወስዶ ከሌላ ነገር ጋር ነው የጨረሰው። birrii soddoma yannaa fudhatee waan dhibii waliin raawwate. ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ የጨረሱ ሰዎች አሉ። Namoota waaqa waliin jala qabanii waaqa waliin buufatan jira. ዮሴፍ በብዙ ነገር ውስጥ ቢያልፍም Yoosef waan baay'ee keessatti qaxxaamu የጨረሰው ከእግዚአብሔር ጋር haa buufate waaqa waliin raawwate. Yeetiin isaan hinduulee ardhalleen jira waaqattuu na waliin jira hinduulee ardhalleen jira waaqattuu na waliin jira.
Magana gaya ani asaati wali hojjetu paarte gireeni kenna hojiin wali hojjeta keessan qabeenya lafa seennaa tanaa akkamiin akka seena hojjetanii baaluu ati godhanii gabayaatti jedhan gatii kan godhanii biyya teennaa keessa dhufanii finfinnee keessan nu hojjetu jira waan ta'eefi akkana godhanii imraanii kana seesa godhanii nama kenna ijoollee teenya nama kudhanii sadii ulee dusa jiranii bagana gaartu ta'e jiru Apodan sakia jalan keti biya sodan sakia Dinni karoora baase kiyyo anaaf qopheesse ana qabuuf murteesse waaqi karaatti hambise katiyyoo diinaa caccabsee gee harkaan na baase waaquma Yesuusuma kayaada isaa balleessee gargaaree harkaan na baase waaquma Yesuusuma waaquma waaquma kana gargaare kana habbaare hadiina ceerse kana gammachiise kana gargaare kana habbaare hadiina ceerse kana gammachiise harka kiyya na qabee ka ol qabee na dhaabee hadiina kiyya caccabsee hangaararraan na baasee waaquma Yesuusuma kayaada isaa balleessee gargaaree harkaan na baasee waaquma